still hat in Dallas, Elias? Great. information ninu share goonu gaa hedduu hin jiru. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota Oromiyaa lafan nageenyi keessan akkam badhaadhaa isiniin jecha sagantaa har'aaf isin qopheessinitti isin dabarsina. Har'a sagantaa dhimma faawundeeshinii Alii Birraa USA kan dhaabbatee jiru akkasumas sagantaa honoring Alii Birraatiif welcoming his wife waan jedhu Lilii Birraa gara magaalaa Minnesota magaalaa xiqqoo magaalaa Oromiyaa xiqqootti simannaan isaaniif godhamu kabaja Dooktora kabajaa Artist Alii Birraa rabbiin isaa araaramu isaaf godhamaa jiruu fi haadha manaa isaa Lilii Birraa gara magaalaa Minneapolis simachuudhaaf sagantaa qophaa'aa jiru. Hagayya 18 bara 2023 sagantaa qophaa'uudhaaf deemaa jiru irratti koree sagantaa kana qindeessaa jiru miseensa boordiitiif dura taa'aa boordii Birraa Alii Birraa Foundation USA qabadhee dhiyaadhee jira. Sararratti kan argaman dura teettuu Alii Birraa Foundation USA Dr. Naomi Abdurrahman Minnesota irraa Dr. Darajja Hawaaz DC Washington irraa akkasumas Engineer Elias Ibsaa Texas USA irraa anu biratti argamu isin hundinuu ulfaadhaa baga nagaan gara Oromiyaa lafan dhuftan. Baga nagaan nu eedan. Baga nagaan nu eedan. Gaaffii kiyya dura teettumarraan jalqabaa Dr. Naomi sirraa jalqabaa duraan dursee mee gabaabsiituma hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechaatiin waa'ee dhimma keenyaatti achaa deebinuuti. Artist Dr. kabajaa Artist Alii Birraa nama akkam ture Dr. Naomiin maaliin yaadatti waan jedhu haa jalqabnu. Galatoomi Abdunasir and Oromiyaa 11is galatoomaa carraa kana nutti kan nu keessaniif. Dr. kabajamaa Alii Birraan akka nu hundinuu beeynutti artistii addunyaa irratti hedduu waan Oromoo addunyaa irratti beeksiseedha. Artistummaa isaa qofa osoo hin taane immoo waan humanitarian ilma namaatiif gargaarsa hedduu godhaa bahee kaalcharaa fi aadaa keenya seenaa Oromoo addunyaaf nama calaqqisee seenaa gurguddaa godhee nama dabreedha. Akka personally immoo Alii Birraan akka abbaatii akka eessuma kiyyaa advisora waan oguu rakkina qabaadhu nama council godhaa turedha. So Alii Birraa is father of all Oromos kanumaan yaadadha galatoomi. Dr. Darajja. Galatoomi Oromiyaa lafan carraa kana nu kennu keessaniif hedduu galatoomaan jedha. Egaa wanni Alii Birraa kan himamee dhumuu miti.
boordii isa faawundeeshinii isaa dhaabbatee irratti miseensa ta'ee argamuu kiyyaafis akka privileejiittiin itti gammada. Egaa personaalii Alii wajjin Dr. Alii wajjiniin beekumsa illee qabaachuu baadhu kan ittiin guddadheedha leegasiisaa. I think maybe kan waggaa 11 ta'a shururuu naa sirbamu magaalaa Shaggaritti guddadhee namni hunduu waliin sirbaa turedha. Egaa booddee immoo seenaa isaa barannu Aliinii in the 1960s waggaa 60 maali dur maabara arfan qalloo join godhee ijoollummaadhaan sirba sittiin Oromoo kan kabaju Oromoo kan leellisu irratti wajjin qabatee nama dhufeedha. Akkuma beektanuu bara inni konfarm godhuu didee aadaa Habashaa olaantummaa Amaariffaa konfarm godhuu didee kophaatti bahee waa'ee Oromoo leellisuu waa'ee Oromoo guddisuu irratti nama wannoo jedheedha. Akkuma beektanuu bara inni wanta kana godhu karaa biraatiin Oromoonni biraatis hin jiru turanii akka Xilaahun Gassafaa akka Hiruut Baqqalaa fa'aa inuma eeruma isaa keessa warra dhufanidha. Warra Tsaggaayee Gabramadin warra poot ta'anii eeruma isaan warra dhufanidha. Garuu hin dadhabanii karuma konfarm godhanii akkuma qajeellootti olaantummaa aadaa fi afaan Amaaraatitti akka galanii godhame jechaadha. Kanaaf Aliin yoo daggalli jiraate akka daggalatti fudhatu taate yookiin akka gaaraatti fudhatu taate kophaa isaa ture jechaadha. Waggaa aktiivist 20-30 he was a lone fighter. Naa gizee san waa'ee Oromoo kaasuun nama ajjeechisiisuu danda'u, nama reebsisuu danda'u keessatti wanna Oromoo asooftee jireenya godhuudhaaf, maallaqa argachuudhaaf, maatii kee deeggaruudhaaf bakka hin dandeenye asooletti bakka ta'e dideetuma cicceet Oromummaa irratti citee sababii kanaatiin jenereeshiniin dhaloonni dhufu kun warra Haacaaluu haa warra kaan fa'aa biqilchuu danda'e jechaadha. Akkasitti tallaadha. Galatoon. Injiinar itti fufi. Galatoomi Naasir atis carraa kana nu kennuuf akkasumatti waa'ee lafee Fu'aad kaameraa fi teeknishiyaana dugda dubaraa dalagu jiru galatoomi injuu fedha. Gaaffii ta'e Ali Birraa akkamiin ilaaltaa? Ali Birraa irraa yoo haasofne yeroo hin qabu. Waa hedduun jaa'amee jira waan isaa. Waan Ali Birraa wanni hin haasofne hin jiru immoo akkanam tokkotti anaaf Ali Birraa maali? Gizeen je'ee ilaalu. Ali Birraan nama qabsaa'aadha. Nama umrii isaa 15 irraa eegalee mana hidhaa Haayile Sillaasee keessatti baatii 7 hidhamee bahe. Ali Birraan nama hayyuudha. Ali Birraan nama cimaa, nama abshaala, namni waan takkee jedhaftee nama waan sandafee galuuf nama Oromoof kan akka Faranjiisaatti Ali Birraa was selfless. Takkaa ifiif jiraatee hin beeku Ali Birraan hanqaan beekutti ani ijoollummaarraa hin beeka. Ana mata 7-8 gizee Haramayaa dhufu obboleeyyan kiyya Absalaamii fi Mahammadii fa'aa wajjin sigaaraan deemee bitaaf. Sigaaraa tana dhugee gizee sadiitti yeroo masaan irraa eegalee ijoollee xixiqqoo gizee arge. Ali Birraan ijoollee xixiqqoo ta'a. Ijoollee 7-8. Nama guddaa gizee arge nama guddaa ta'a. Gizee sheeka arge sheeka ta'a. Gizee qeesii arge qeesii ta'a. Nama hedduu taphataa nama arjaa yoo kiisha isaa keessa maallaqni jiraate kiisha san maallaqa san kiisha san keessaa hixee miskiina nyaachisee duwwaa nama hoteela yookaan mana isaatti galu. Anaaf Ali Birraan kan Oromooti. Akka Faranjiin jettutti very rare person. Namni akka Ali Birraa hin dhufu generational akka jaansanii ani ka hedduun isa jaalladha. Gizeen waan isaa hedduu haasoo kana everybody has paid all the ultimate price but inni immoo akkuma reefu Dr. Darajat jeetti kophaa isaa institutionii guddoo san
falmee nama Oromoodhaaf baabura ta'ee aartii qofaan osoo hin taane maalummaa keenya gaafa afaan keenya raadiyoolee cabsan ja'an san maal ja'anii maal himanii dheengadda agliiliin gizee osoo irratti falmii mirga keetiif nama waan akkasii nu dhiisee deeme anis akkuma Dr. Darajjeetii fi Dr. Naayimitti boordii Ameerikaa keessatti filamee carraa argachuudhaaf hedduun itti boona akkasittiin ani Ali Birraa ibsa immoo wanni Ali Birraa himameen dhuumu kanuma Naasir galatoon. Hedduu ulfaadhaame xiqquma waan jenneetiin gara faawundeeshiniitti tarkaanfannaati manni Oromoodhaa nama guddaa jaarraa waggaa gara 50 olitti walakkaa jaarraatii olitti hawaasa kanaaf bu'aa guddaa dabarsaa ture Dr. Kabajaa Artist Ali Birraan ummata Oromootiif muuziqaa qofaan alatti wanni akka namoomaatitti dhiisee deeme maali ummanni Oromoodhaa gumaacha inni dhiisee deeme kanaaf maal godhaa jira waan jedhu haa kaafnuti dhiibbaan inni hawaasa keessatti gara namummaatiin dhiisee deeme maal fakkaata waan jedhu Dr. Naomi. Galatoomii egaa already Dr. Darajjeenis Eliyaasinis tuttuqanii jiranii. Dr. Ali Birraan umri isaa hunda ummata Oromoof waan kana hin ja'amne dalagee nama dabreedha. Fi akka namummaatti muuziqaa fi aartii malees humanitary like one humanitary ka tahe organization afaa Ali Birraa foundation kanaan duraas ka ijoollee xixiqqoo fi orphanage ijoollee haadhaa fi abbaa hin qabne parentii hin qabne faa gargaaraa ture masgiida faa jaaree waan adda addaa community Oromoo kana keessatti waan ilma namaa gargaaru waan ilma namaaf ta'u hunda nama godhee dabreedha akka ilma namaatti immoo Ali Birraan nu hundaafuu humanitary like nama ta'u nama gaaromina nu barsiisee dabree jira. Elias ibsee jira the way Habolilin she described him as my husband. If he has $10 in his pocket, he gives 20. That's how generosummaa isaa describe godhamu. Gaawwan hedduu nu dhiisee dabree jira kana jennee amma ka haasofnee fixnu miti garuu humanitary namaaf rifachuu waliif ta'uu wal bira dhaabbachuu kanas aartii fi muuziqaa malees nuuf dhiisee dabree jira galatoomii. Dr. Darajje odoo yaada yoo dabalataa qabaattellee yaada kan keetti naaf uftaa isumaan wal qabateetiin Dr. Kabajaa Artist Ali Birraa gaafa lubbuudhaan turetti hojii tola ooltummaadhaa hedduu hojjetaa ture. Hojii tola ooltummaa inni osoo lubbuudhaan jiru jalqabe kanarraa hawaasni maal barata? Egaa aniin umurii isaa guutuutti aarsaa kaffaluudhaan jiraate waggaa baayogiraafii irraa akka ilaallutti umurii 13 ta'eeti dhaaba guddaa Alfanqalloo keessatti hirmaatte. So already born conscious jechuudha waa'ee karaa Oromoo kanaatiin. Oromoo Itoophiyaa keessattis barsiisuu ta'u Oromoo addunyaatti barsiisuttis ta'u wanni inni shoorri inni taphatee qixxee isaa kan godhe Oromoo keessatti jira jedhamee hin yaadamu. Amma namoonni tokko tokko wanni marii santilii namoonni badduu ta'anii salfii isa wajjin fudhachuu qaqqabanii wanna san warri ilaalanii jiru. Garuu that is not Ali. Warri kun opportunity ma fudhataniituma footoo waliin ka'an jechuun isaa miti. Inni akkuma amma Dr. Naomiin jetteetti haati warraasaa akka jetteetti kan hin qabne nama kennuudha. Leegasii isaatiin hunda hin beeknu. So wanni Oromoon irra jiraasaa isarraa barachuus fudhachuus danda'u aarsaadha. Duty. Being there. Naani akkasitti ilaala. Engineer Elias waa'ee barnootaatiin wal qabatee dhaamsi Dr. Ali Birraan waa'ee barnootaatiin wal qabataatiin waan isaan dabarsaniif ammatti pirojektiin sun garam deemuu qabaa hawaasni Oromoodhaa
dhiibbaan inni barnoota uummata Oromoo keessatti qabu maal jedhu doonaa kaafte? Yaa Abdunaa Sir gaaffii bareeddu gaafatte. Ali Birraan wanni tokko kan inni itti amanu yoo jiraate barnoota. Namni barnoota qabu waa hedduu ofirraa dhorkuu danda'a jira. Footoolee amma achirratti Fu'aad kaaysan gizeen argee Birraa Educational Children Fund amma 20 dura uume. Amma 1997 amma 14 dura gizii fi isaa fi Lilii uume. Magaalaa ijaananii Direedawaa irraa kiiloomeetirii muraasa irratti ijoollee walitti qabaniiti iskuula ijaaranii ijoolleen gizee barattuu niwutirishinaliin jiraachuu qaba. Ganama faxarra laaqana hiraati ijoollee saniif godhaati. Nama Birraa Educational Foundation odoo namuu itti yaadne waan sun nama lafa dhaabe Lilii wajjin. So Ali Birraan wanni itti amanu yoo namni tokko karaa muuziqaa deemuu barbaade barnoonni san jiraachuu qaba. Yoo namni tokko deemee doktora ta'uu barbaade barnootni jiraachuu qaba. Namni keenya yoo barate malee gabrummaa kana keessaa bahuu hin danda'uu jedhee nama dura cufa dammaqe akka reefu Dr. Darajeen jetti. Nama amma 13-15tti Ali Birraan he was ahead of his age. Waan namni amma 50-60 ilaalu inni gaafa ijoollummaa sana arge jechuudha. So hanqee lubbuunsaa keessaa baatu wanni advocate godhu barnoota. Namni keenya barachuu qaba. Namni keenya hamtuu ofirraa laaluudhaaf balaa itti dhuftu ofirraa gamas godhuudhaaf fuuldura deemuudhaaf akka sabaatti barnoonni crucial jee nama amanu walli inni wallise abaa jennee kaana barnoota ammas barnoota akka jugusee laallu hayyummaa isaa si garsiisa jechuudha. Hanqamta akka fageessee namni tokko akka yaaduu hin danda'u. Kanuma so fuulduras waan foundationii san irratti ni haasawamna. But inni wanni itti amanu gama cufaanuu namni baratee nama isaatiifis faayidaa ta'a, ifiifis faayidaa ta'a, hawaasaafis faayidaa ta'a, biyyaafis faayidaa ta'a jedhee nama akka cimatti itti amanu Ali Birraan kanumaan janaasa. Ulfaadho Dr. Naomi gara kan kee deebuuti artistoota Oromoo hedduu du'a isaanii booda namni isaan yaadatu muraasa kaleessa akkas ture har'a garuu wanni sun jijjiirameetiin maqaa isaaniitiinis yeroo dhiyoos beekamtii kennuu sagantaa yaadannoo isaanii qopheessuu siidaa yaadannoo ijaaruu akkasumas faawundeeshinii maqaa isaaniitiin dhaabanii hojiin isaanii keessattuu gara tola ooltummaatiin wal qabateetiin waan hojjetaa jiru kan artistaa Haacaaluu Hundeessaa fudhachuu dandeenya hojii bishaan baasuu rakkataa gargaaruu hojjetamaa jiru kan Dr. Kabajaa Artist Ali Birraatis dhiyoo kana dhaabbatee faawundeeshiniin kaayyoon faawundeeshinii kana guddaan maali? Kan Ameerikaatti dhaabbate hoo garaagarummaa qabaa? Nayyee galatoomii. So kaayyoon faawundeeshina kana gabaabduutti umrii isaa hunda Ali Birraan Dr. Ali Birraan hojjechaa bahee seenaa isaa san uf dura deemsisuu generationaaf yookaan for the younger generation ijoollee amma guddattuuf for the future kanaaf dabarsuudha guddisuudha dagaagsuudha itti fufnee seenaanni for 50-60 years dalagee hunda itti fufnee bareechisnee generationaaf jireenya fuula duraatiif dabarsuudha. That's the motto yookaan immoo gabaabduutti. Foundationni kuni mishiniin isaa education yookaan barnoota aartii muuziqaatii fi waan adda addaa irratti ijoollee yaangii ijoollee amma guddattu barsiisuu itti fufuu kanaan dura immoo inni gargaarsa tola ooltummaa ka dhaabeessan irratti itti fufnee akka ijoollee barsiisuu ijoollee yatiimoota ijoollee haadhaa fi abbaa hin qabneefaa karaa aartii karaa muuziqaa fiildii adda addaatti akka baratan akka guddatan fiichara ijoollee Oromoo ijoollee addunyaa kanarratti waliin dalaguudha. So foundationiin sun kanuma irratti focus godhaa jechuudha galatoomii. Dr. Darajjee wanni irra dabaltu jira?
Basically, Ali Birraa legacy isaa already set godhee nama darbeedha. Wanni nu itti daanu hin jiru dhaloonni dhufu hunda manni abbaa gadaa eessaa dhufeen galma isaa jajjabeessaa seenaa isaan babarreessaa kan jedhu san dhagaatuma dhalootatti darba. So inni aartii isaa kana hojii isaa kana akka ijoollee isaatti tolaalte generatiinii fi dhaloota dhufu hundaa fi kan ga'u dhiitee nama deemedha. So we don't that much add to that. It is self-perpetuating legacy. Garuu foundationii faa akkasii kana goonu ofiif keenyaa fi baay'ee kan godhu maalii fi maqaa isaatiin ta'ee garuu carraa inni kophaasaa banuudhaaf tattaafachaa ture san namni wal qarqaaree akkamitti dhaloota dhufu trailblazer warra jedhaman akka isaatitti dhufaa jiran kana akkamitti karra saaquu fi danda'a kan jedhu irratti foundation kun hojjeta jechaadha. Akkuma visionii fi mishiniin isaa jedhutti qarqaara opportunity yookiin wanna mija'u dhaloota dhufuudhaaf akka investitti godhamudha. Fiicharii isaanii, fuuldura isaanii, aartiidhaan, educationidhaan, wanna hundaatiin akka wannoo godhanidha. Egaa mishiniin isaanis akkuma jedhutti baay'ilooyi keenya irratti akka jedhutti promote godhudha. Better education, artistic development, carraa inni hin arganne kophaasaa harka duwwaa lolee ijoollummaan qabeetti hin deeme kana leegasii isaa guddaa kan dhiisee deeme kana leegasii kana itti fayyadamne foundationii kanaan immoo warra carraa hin qabne kan akka isaa tureen sanitti baafnee maqaa isaatiin akka adeemu godhudha walumaa galatti jechuun danda'ama. Injiinar Eliyaas wanni irra dabaltu yoo jiraate itti naa dabali waa'ee hagayya 18 sagantaa qopheessuudhaaf deemaa jirtanillee akka gara tarkaanfanna. Ayyee waan siidaa kaastee beeki amma siidaan biyya san keessatti ta duraa ta'a caaluuti amma ta'a deerooti. Kun akkanumatti hin dhufne beeki qabsoon dhufe kun silaa qabsoon hin dhufne namni Hacaaluus Dr. Ali Birraa siyaasa hin jiru. Qabsoo qeeroon kafalte, qabsoo Ali Birraan kafalte, qabsoo Hacaaluun kafaleetu bakka kana akka geenyu nu godhe. We should not take this very lightly. Amat 6-7 dura siidaa Hacaaluudhaaf dhaabu, Ali Birraadhaaf dhaabu namni yaadate hin jiru. So qabsoon san ammallee ibiddi adeeroon Ali Birraa qabsiisee fi Hacaaluun qabsiisee itti fufuu qaba. Ganaa itti fufuu qaba. Kanaan karaa foundationii Ali Birraa irratti gizee deebinu foundationiin guddaan biyya keessa jira. Foundationiin guddaan Finfinnee fi magaalaa Adaamaa fi magaalaa guguddoo Oromiyaa keessatti hojii eegalee jira. Nuti amma warri daasporaa jirru kaduraa Ameerikaa ka chaaptaraatti Ali Birraa Foundation USA'n hojii torban kan eegalee jira. Reefullee gizeen dhagayuu Ali Birraa Foundation Kanadaanis irratti hojjechuu jira. So wanni kun maal ta'a qaceelchamni biyyarraa dhufa. Wanni hojjamus biyyumarraa dhufa. Asirraa gizeen wanni nuti godhuu hin dandeenyu waanuma muraasa. So Ali Birraa Foundation Euroopinis akkasitti. Ali Birraa Foundation Austraaliyaanis Middle Eastinis bakka adda addaatti foundationiin kun globaalii organize eegatee booda centraliin will be a coordinating committee. Founding chairperson is Lilliidha. So nuti gargaarsi godhuu dandeenyu financially maallaqa asii walitti qabnee projectii foundationiin biyyaa lafa kaa'e irratti gargaaru. Kalaabata immoo yaadannoo isaa akkuma reefu Dr. Darajan jeetti legacy waan Ali Birraa nu dhiisee kana deeme kana akkamitti generationii ijoollee teenya ta dhufu jirtu lafarraa ol koo jirtutti dabarsina. Akkamitti haala mijeeshinaaf waan jiru irratti foundationiin kun irratti ni hojjeta. Waan takka gizee ilaallu amma Ali Birraan Oromoo ta'ee fi hedduu isa jaalanaaf osoo hin taane namni kun he put the Oromo art on the map. Hin jiru namni akka Ali Birraa.
fuuldura leenii uuma jeena mana kan tokkotti maybe waan isa jaaladhuuf taha nuti wanni godhuu dandeenyu particularly manni biyya alaa jirru legacy isaa kana how can we sustain and transition it into the next generation. This is very crucial. This is very important. Namni ni irraanfatama. Kanarratti nuti iftinuu waadaa seenee jirra irratti hojjenna. I think yoo Dr. Naamin eegaltee waan tormaan dhufu Lilliin Minisootaanii dhufti. Dr. Naamin boodaan anis tarajjeen irratti idaana. Maaliifi Dr. Naamin tun waan kana qopheessee Minisootaa keessatti irratti hojjechuu jira. Nutis isii dugda duuba gargaaru jirra. Isirraa haa dhageenyu. Anis waan itti idaamu ittiin aadaa jechuu kanuma Abdunaasir. Galatoome Dr. Naamin itti fufii qophiin godhaa jirtan maal fakkaata hagayyaa 18tiif? Ayyee galatoome. So qophiin hagayyaa 18titti ta'uuf taa'u haboolilli birraan ni dhufti. So the main reason guys in kati dhuftuuf ummata Oromoo diaspora jiru kana Minnesota kanarraa jalqabdee galatoomaa jechuuf dhufti. Sanitti aansee immoo foundation Alibirraa foundation kanarraa yoom eegalee bakka akkam jiraa fi fuula dura immoo maali sagantaan isaa kajuu irrattis ni haasofti. Bakki sagantaan kun itti godhamu Doubletree Hotel by Hilton in Roseville, Minnesota. Roseville kajiru Doubletree Hotel itti godhama. Sagantaan keenya tora sa'a 6 jalqabaa hiraata ni qabna, dinara ni qabna. Dinara actiona waan caalbaasii waan adda addaa faa godhuuf sagantaa qabna. Haboolillis namoonni adda addaas waa'ee Alibirraa irratti haasawaanis haasawaan ni godhama. Entertainment, muuziqaa wallistoota akka Nugusuu faa Majidee faa hirmaata. So halkan until 2 o'clock entertainment jiraata jechuudha. Sagantaan keenya san fakkaata. Dr. Daraj. Kanuma I think Dr. Naamin sirriitti ibsitee jirti kunnan itti daawwan jirti. Waa'ee sagantaa kanaa ilaalchisee dhaamsi qabdu yoo jiraateef Injiinar Iliyaas. Galatoome Abdunaasir yaa akkuma Dr. Naamin jettetti Lilliin torbaan dabre DC turte hawaasa fi Osfana Libra Trophy jedhee Osfanan maqaa badhaasaa san maqaa Libra waan godheef galatoonfachuuf dhufte. Haanuma saniin Naamin wajjin magaalaan guddoon namni Oromoo hedduu jiru magaalaa Lakkuuti. Magaalaa Lakkuu tana dhufeetiin uummata kiyyaa galatoomaa waan na cinaa dhaabbattan waan gaafa adeeroonis Rabbi rahmataa godhuu fi akhirame bilbiltanii kana harkattanis kana harkannees uummata san isaan dura dhaabbadheetiin galatoomaa ju'uuniin fedhaa jetteen jechuudha. Haala sanitti Naamii fi nuti carraa kana itti fayyadamnee carraa kana maal godhuu qabna isin ni dhufti. Carraa kanarratti ta duraa we have to celebrate him. Alibirraa celebrate godhu nurraa kute jennee boo'u osoo hin taane waan inni lafarra dhiisee deeme kana akkamitti celebrate goona akkamitti honor goona waan jiru irratti wal marhenne halkan Alibirraa jennee sagantaa lafa kaa'annee jirra. Sagantaa kanarratti halkan cufa muuziqaa Alibirraatu sirbama. Seenaa isaatu dokumentariin bakka adda addaarraa dalagamee kan jiru wanti jira. Hiraat irbaataa jira. Full course dinner jira. Yoo kan inni deemu taate namuu bareedee Alibirraan gizee hedduu bootaa uffata bareedee dhufa namuu saayiwoota hedduu qaba magaalaa san keessa gizee dhufu mana sheekaa uummata hedduu jira magaalaa san keessa kan inni akka biraa jaalatu. So hafuurri isaatii fi qilleensi isaatii fi ispiriitiin Alibirraa akka hoteela san keessa jiraatu fi halkan san. Reefu Naamin Nugusuu Taamraa jettee Nugusuu Taamraatu wanni itti beekamu wallee adeerootiini. Halkan san cufa wallee adeeroo haaraas sirbuuf deema. Adnaanis ni jira. Majideen ni jira. Raadinaan illee ni jirti. Baandii guutuun halkan adeeroo halkan Alibirraa kana
bashannanni isa yaadannee gammannee Ali Birraan itti jaalalu barsiise. Ali Birraa wallee Ali Birraa itti boonye. Wallee Ali Birraa qaadima itti barbaadanne. Wallee aruusa itti goone. Walleen Ali Birraa wanni nuun goone hin jiru. Kanaaf reflect haa goonu duuba deebinee waan namni tokko nu godhe kana wanti godhu jaatu. Kabraa immoo Lilliin kannaadha Ali Birraadhaaf. Wanni Lilliin Ali Birraaf goote Rabbumaan galataa galchuufi isii malee silaa hin turan kana yeroon. Jala caccabxee waan neqa jala gootee namtittii tanaas kabajuu qabna. Ni dhuftii qaceellotti magaalaa lakkuu haa simatan ni simannaa. Kanumaan jaa Binaasir. Xumura irratti uummata Oromootiif dhaamsa isin qabda yoo jiraate carraa isinii kenna sagantaa keenya goolabna. Carraa kana naatutti fayyadama. So sagantaan kun egaa sagantaa Ali Birraati. Sagantaa Ali Birraan sagantaa Oromooti. Uummata Oromoo nu bira dhaabbadhaa. Nu wajji bareechaa Ali Birraa celebrate haa goonuun ja'a. Tikeeta bakka adda addaatti amma Shabalee Groosaritti gurgurraa Dillaa Reesturaantii tikeeta nuuf gurguruuf waadaa nuuf galanii jiran isaan hundi haa galatooman. Karaa afooshaa adda addaatiin dura ta'aa keessanitti reach out gootanii Dr. Obsaan boordii keessa jira. Nuti warra Minnesota jiran boordii keessa membara ka tahan if you reach out bakka jirtanitti tikeeta isiniif fidna. On the 18 hawal agarru waliin celebrate haa goonu. Bashannaniinis ni jira kanumaan ja'a galatooma. Dr. Darajje dhaamsa uummata Oromootiif qabdu. Galatoomi irra deebi'een Oromiyaa laban galatooman jedha. Egaa Oromoon miliyoonii 50-60 jennaa isa keessa nama baay'ee xiqqaadha. Carraa argatee yookiin kennaa waaqaatiin kennaa rabbiitiin wanta kana gubbaa aarsaa kaffaluudhaaf ol dhufuu kan danda'u. Garuu warra nu part of miliyoonii 50-60 waan jennuudhaaf akka liqaadhaa nuuf jechaadha. We owe them warra akkasii kana. Inni akka riilee akka wanna kaffaltii ofirraa qabnutti lakkaa'amuu qaba. Innaa wanna akkasii warra kan Dr. Ali Birraa kan Hacaaluu Hundeessaa wanna akkasii innaa ka'u akka laayyeetitti fudhatamuu qabu. Maqaan isaanii waan guddaa fidee sammuutti dhufuu qaba. Naa warri travel godhuu barbaadanis karaa Minisootaa gaafasanii warri achis Minisootaa fi isteetota sarara hundi san warri jirtanii bakka uummata keenyaa buutanii bakkee sanitti akka argamtaniin kadhadhaa. Jaartii isaas akkuma amma Eliyaas jedhee nama Oromoo irraa nama dhalatee hin taane malee Oromoo mataatee nama jirtuudha. Ishiidhaafis akka itti boontuun warri isaa akkasii akka jettuun godhuu qabnan jedha. Namni hunduu warri daldala qabdanis warra individuaalii taatanis wannuma qabdanii fiddanii akka argamtaniin yaamicha dabarsaa galatoon. Injiinar. Abdunaasir atis Oromiyaa 11 Fu'aadis Caaliis isin cuftinuu carraa kana nu kennuudhaaf hedduu galatooma. Wanniin junjur Dr. Naamii fi Dr. Darajjeen qaceelloon lafa kaayanii fixanii jiranii wanniin anjuu kottaa wal argaan keenya guyyaa akka har'aa sa'a 6 eegalee full course dinner teenyee adeeroo haa yaadannu dhufnee lilliidhaan galatoome. Waan adeeroo nu tajaajilteef Rabbi si haa jajjabeessu si cinaa jirra jennee moraala si haa ol kaasnu. Namtittiin she is the most dedicated person that I have ever come across. Hedduu namaan dinqisiifadhu. Kanumaa wal argaan keenya torbaan dhufu guyyaa akka har'aa ta'u Oromiyaa 11 irra deebi'ee galatoomfachuu fedha. Galatoomii Abdunaasir. Hedduu ulfaadhaa guyyaa gaarii qabaadhaa. Galatoomaa isin hundinuu. Egaan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 sagantaan suna guyyaa keenya har'aa kana fakkaata ture. Sagantaa hawaasaa biraatiin hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf jiraadha.
Silalo sin